tokko irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun laayyuu jalqabne. Galchuma fooliin sanagaa VOA afaan oromoo teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa caqasuu jirtan. VOA afaan 45 oliin olmaaf bulte addunyaa waan addunyaan keessa oolte bulte. Addunyaatti himti VOA afaan oromoo meetirbaandii 2225 fi 31 irratti raadiyoonii intarneetii fi saatelaayitii irratti nu caqasuu jirtan. Ansoora Alaaqeeti. Itoophiyaa tardallee nam 11 irratti vaayirasii koronaa argan. Fulbaan 30 duubatti bulchiinsi Itoophiyaa akkamitti deemuu male. Gamtaan paartilee siyaasaa afur akka mootummaan itti deemuu jiru waan seer guutee miti deemsisa kan hin fudhannu jedhaniitiin morman. Roga duruu Wallaggaatti namni likkee vaayirasii koronaa irratti arganii fi namnis waliin jiru 36 kophaatti baasaniitiin qorannoo isaaniillee naqamteetti arganiitiin qorachuu jiranii. VOA'n kumreefu jenne afaan 45 caalaan olmaaf bulte addunyaatti himte. Bulchiinsi pirezidaantii Tiraamp fi bulchiinsi VOA immoo akka itti hojjetan irratti dhiyootan dubbiin wal qoqqooluu jiran. Bulchiinsi VOA dhugaa qulqullitti akkuma isiin jirtuun namatti himnaa jedha. Bulchiinsi pirezidaantii Tiraamp immoo tan irra maan jedha. Waan adda isaanitti himnu keessa tokko. Oduu isaan fan jalanne nutti hima. Attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaa har'aa fana jaallannee gammadaati. Itoophiyaan baatee adoolessa dhufu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuuf karoora qabdu hojiirra kan oolchitu ta'uu beeksiftee jirti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin kan hoogganamu waltajjiin itti gaafatamtoonni hojii sadarkaa olaanaa irratti hirmaatan gaggeeffamaa jira. Koree teeknikaarraa Dr. Injiinar Silashii Baqqalan gabaasni deemsa hojii ilaalchisee dhiyeessan irrattis mariin gaggeeffamaa jira. Akka gabaasa dhiyaateetti hojiin ijaarsa hidha laga Abbayyaa harka 87 waliigalaan ka jiru immoo harka 73 xumuramuu ibsanii jiran. Kanaaf baatee adoolessa jalqaba irratti sadarkaa ijaarsaa bishaan guutuu dandeessisurra ga'amuusaa Dr. Injiinar Silashiin gabaasanii jiru. Itoophiyaan hojii bishaan guutuu kana akka hin jalqabneef Masriin gola naga eegumsaatti torban darbeeyyannaa dhiyeeffachuunsee ni yaadatama. Gareen paartilee mormituu agobara tokko jalatti gurmaa'ee akka jedhutti heera Itoophiyaa keessaa akka mootummaan bara aangoosaa baatee onkololeessa dhufu eega xumuree booda aangoorra itti turu godhu hin jiru jechuun beeksisee jira. Adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa Ogaden kan keessa jiran gareen kun ta'us garuu waliigaltee siyaasaa tolfamuun yeroo mootummaan aangoorra itti turu yoo dheerate kan simatu ta'uu beeksisee jira. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Biyya ollaa taate Jibuutii irraa konkolaataa fe'umsaa lafa dheeraa shoofeerota oofan irratti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay uggura kaa'ee jira. Shoofeeronni kun erga Jibuutii dhufanii booda Tigraay ituun seeniin dura shoofeera biraatti kennuu qabu jedhamee jira. Tarkaanfiin kun fudhatamuun Jibuutii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabalaa waan adeemeef ta'u Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yuunivarsiitiin Bahar Daar waan cufameef jecha hiyyeeyyiin haftee nyaata barattootaa argatan beelaaf saaxilamuu isaanii iyyataa jiru. Dubartoonni hiyyeeyyii ta'uun isaanii gandeen keessa jiraatan irraa eega mirkanii argatanii booda nyaata haftee barattootaa argachuu danda'uu isaanii dubbatu. Nyaati haala akkasiin argatan kun nyaatanii garaa guuttachuu qofa otoo hin taane rakkoo hamaa keessattis gogsanii gurguruun kiraa manaa akka baafatan kanneen keessaa ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Bahar Daar cufamuu isaan namoonni 160 ta'an rakkoof saaxilamuu isaanii kan ibsame yoo ta'u dhalattoonni Bahar Daar irraa ta'anii fi biyya alaa keessa jiraatan jarreen kana gargaaruu fi maallaqa walitti qabuun isaanii beekameera. Ta'us garuu maallaqni walitti qabame kun hunda isaanii akka gaariitti kan waliin ga'u akka hin ta'in beekamee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Bahar Daar irraa gabaasteetti. Namni dhukkuba COVID-19 shakkamee fi namoonni isa waliin awutoobisaan gara Shaambuutti malaa turan 37 adda baafamanii kaa'amuu waajirri fayyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaarraa obbo Nagaraa Feessaa ibsanii jiru. Kunis odeeffannoo argameen ta'uunis ibsameera. Kanarratti gara boodaa gabaasa qabna ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaan Awurooppaa jalqaba torbanii kan ta'e wiixata har'aa daldalli ol ka'ee jira. Londanii fi Frankfurt Jarmanii keessatti isa duraan tureerra 0.4 ol kan ka'e yoo ta'u Paaris keessatti garuu 0.2 gadi bu'e. Eeshiyaa keessatti daldalli gatii guddaa kan argamsiise yoo ta'u Hong Kongitu 1.5 dursaa jira.
Gabaan Jaappaanii fi Taayiwaan harka tokko gatiinsaa ol ka'eera. Awustiraaliyaanis qabxii 1.3 gabaan ishee ol ka'eera. Gabaan Kooriyaa Kibbaa fi Shaangaay xiqqoo gad bu'uun ibsameera. Investoroonnis haala gabaa addunyaa kanarra abdii kan horatan fakkaata. Kunis addunyaan uggura waa'ee koronaadhaaf keessee turte laaffisaa waan adeemteefi jedhameera. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp sababaa weerara dhukkuba COVID-19 waan ugguramee ture laaffisuu itti fufuudhaan diinagdee Yuunaayitid Isteets banaa jiran. Gama kaaniin immoo hojjetoonni Waayit Haawus kanneen vaayirasii koronaan qabaman dhimma isaanii hordofaa jiru. Yoo xiqqaate gargaartota akka ta'an namni 2 koronaan kan qabaman yoo ta'u, tokko Pireezidaant Tiraamp innaa imalaaf ba'an gargaartuu isaanii, namni isaan lammaffaan immoo ittaanaa pireezidaantii akka ta'an Maayik Peensii fi itti gaafatamaa pireesii ta'uun beekamee jira. Dubbi himaan ittaanaa pireezidaantichaa akka jedhanitti Maayik Peensi vaayirasicharraa walabaa, kanaaf wiixata har'aa hojiif Waayit Haawusitti deebi'uu jedhaniiru. Vaayirasii koronaa ittisuuf hojii gaggeeffamuuf Waayit Haawus keessatti hayyu gameessa fayyaa akka ta'an Dr. Anthony Fauci kanneen biroo miseensota garee kanaa ta'an 2 waliin of eeggannoof jecha torban 2 adda baafamanii jiru. Loltoonni humna galaanaa kan Iraan 19 ajjeefamanii 15 immoo madaa'uun ibsamee jira. Kunis dhukaasa dogoggoraan uumameen ta'uun ibsameera. Televiziyoonni mootummaa Iraan akka gabaasetti buufata doonii Iraan gama kibbaa keessa jiruu fi galoo galaana Oomaan gidduutti shaakala gaggeeffamaa ture irratti dogoggora uumameen ta'uu beeksisee jira. Haleellaan kunis kan misaayilaa akka ta'e ibsameera. Shaakala kanaaf jecha dooniin sochii gochaa turteetu haleelamee jedhame. Garuu sochiirra yeroo jirtu kanatti qiyyaafata haleellaasa jedhame gidduu fageenya barbaachisaan waan hin turreef carraan haleelamuu ishee mudatee jedha televiziyoonni mootummaa. Humni galaanaa Iraan naannoo sanatti shaakala yennaa gaggeessu kun ka jalqabaa miti. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Oduu VOA sagantaa afaan Oromoo Naayil Saatiif meetirabaandii irraa caqasuu jirtan. Filannoo Itoophiyaa tapar kanaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ganna tokkoon dura dabarsan. Ji fulbaana gaaf guyyaan 30tiin duubatti ammoo seerii mootummaa namni ittiin buluu jiru hunine maal ta'u male. Paartileen siyaasaa dhiyootan falmiitti jiran. Adda bilisummaa Oromoo dabaleetiin gamtaan paartilee 4 fulbaan 30 duubatti mootummaan ogeeyyii bulchiinsa federaalaa saba gargaraatiin ijaaramaniin buluu malee jedheetiin yaada mataa ofii dubbate. Hayyudurii adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa kana obbo Daawud Ibsaa dubbifne akkan jedhe Muktar Jamaalit dubbise. Obbo Daawud Ibsaa hayyudurii adda bilisummaa Oromootii fi walitti qabaa gamtaa dimokiraasii sabdanuu federaalawaa gaafiif deebii kanaaf maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan baay'ee sin galateeffanna. Galati keessan hin badini. Obbo Daawud gamtaan kun dhiheenya kana akka gorsaatti yaada tokko as baastanii jirtu maqaa gamtaa kanaatiin maal qabiyyeen gamtaan kun baase? Yaada proposaalidha mootummaaf dhiyeesse. Yaada proposaal mootummaaf dhiyeessuu dura jaarmiyaalee politikaa arfan kanaa fi akkasumas miiltoo keenya akka ta'anii Madirek keessa ka jiranii Oromoo Federalist Congress warri kun ka keessa jiran ibsa tokko baafne. Ibsi sunis mootummaan ammatti ka qabxii 4 heera keessaa tarrisee sana karaa keenya kun hundi hin deemsisu. Mootummaa dheereffachuu fi filmaata dheeressuudhaaf ka isaaf eeyyamu hin jiru heera kana keessa. Fulbaana 30 booda cufamaadha kuni. Kanaaf political arrangement tokko barbaada. Political party akkasumas mootummaa gidduu ka jedhu ibsa baafne. Isarra dhaabannee yaada keenya dhiyeeffanna proposaalii keenya ka jedhu. Proposaalii kana yeroo dhiyeeffannu egaa akka heeraan boordii filannoo jalatti galmoofnee jirrutti dhiyeessuu qabna. Kanaaf isaan sana keessaa gamtaan 4 ka sarfikeetii waliin qabu. Gamtaan keenya kun adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, dimokiraasii Shongoo ka Agaw, dimokiraasii paartii Mocha warri kuni proposaalii keenya dhiyeeffannee jechuudha. Qabxiilee 4 kaa'ame keessaa 4ffaan irratti xiyyeeffatamaa jiru seera hiikuun jedhamullee bu'uura seeraa hin qabu yookaan falaa miti yoo jettan maal kaa'e gamtaan kun akka falaatitti? Gamtaan kaa'e sana keessaa bahuudhaaf furmaata ka jenne ka jalqaba tokko rakkinni COVID kun jiraachuu hundi keenya ni amanu. Inni kun yoom furmaata argataa hin beeknu. Amma wanta rarraasee jira. Waan ta'eef political convention tokko irra gahuu
political convention kana raggaa'uudhaaf namni hundi irratti walii galee furmaata akka political convention jennee keenya kanatti nuti karaa mataa keenya waan amma mootummaan ka paarlaamaa itti fufuu mataadha hin jiru. Mootummaa keessaati executive branchiinsaa teknokraatiinsaa hojii teknokraat qofa ka hojjetu isni kun akkaataa itti fufuu frameworkii tokko lafa keenya jechuudha. Isaan kunillee kaawunsilii kanaan ka to'ataman ta'ee kanarratti convention tokko irra geenye inni kun gara fuulduraatti nu deemsisuu danda'a. Filannoo keenya waan ni gochu. Covid kun dhumatee deebisee kun ijaaramee bajetti baafnee jiru. Waggaa tokko kan jedhame kanadha jechuudha. Ka waggaa tokko kun irratti wal falmisiisaa yoo irratti haasa'anii waliigaltee tokko irra gahuu danda'ama. As guutamuu yoo danda'amate. Kanaafuu gamtaan keessanii waggaa tokkoof mootummaan amma jiru aangoorra turee haala aangoorra turu kana keessatti filannoo bara dhufu mijeessaa haa deemu yaada jedhu dhiheesse jechaadha. Mootummaan amma jiru kun itti fufuu hin jenne mootummaa keessaati biraanchiinsaa innuu ka kaawunsiliin political party siyaasaatiin ijaaramu security council police defense kana fakkaataa kaasoo'atu foreign affairs kaasoo'atu democratic institutions kaasoo'atu filannoo kaasoo'atu kafii hojii isaanii monitor godhe isaan kun nageenyi uummataa keessa akkatti buufee akkatti to'atamu nageenyi uummataa walii galaatu kuni paartii biyya bulchurraa adda teknokraat qofa akka hojii teknokraatii qofa akka hojjetu executive branchii isaa qofa. Warri kunniin miseensotuma paartii biyya bulchaa jiru keessaa dhufu malee gara biraatii ittiin makaman yookaan ammoo aangoo walii hiruu miti jechuudha. Aangoo walii hiruu mootummaa ce'umsaa sanallee yaadameera. Mootummaan ce'umsaa yeroo baay'ee mootummaan kunis fedhiin qabu, haamlees hin qabu, hafuurrii fi qilleensi kun hin jirre keessatti inni kun akka furmaataa ta'ee nutti mul'atu. Hiikkaa seeraatti dhiheessuun bu'uura seeraa hin qabu yoo ta'e yaanni isin amma dhiheessitanillee bu'uura seeraa hin qabu. Kanaafuu sunis kunis akkamiin fudhatama argata kanneen jedhan jiru. Lamaansaaf maal wal bira deebii kennitu? Bu'uurri seeraa hundaaf cufaadha. Heera ka jedhamu sanaan furmaati yaadamaa jiru cufameera. Hin jiru heericha keessa hin jiru akkaataatti kana gara fuulduraatti deemsisanii. Inni kun furmaata poolitikaa ka heeraa fi seeraa inni cufaadha. Yaada amma dhiheessitan kana mootummaafillee dabalata dhiheessitan waan ta'eef deebiin gama qaamni dhimma ilaalu yookaan ammoo mootummaarraa kallattiin isinii kenname maaltu jira? Nuti hundaaf dhiyeessine mootummaa qofaadhaaf miti hundaaf dhiyeessine deebii nuu kenname hin jiru ammoo naatti qaama kamirraayyuu qaama mootummaarraas haa ta'u warra dhimmi ilaalu stakeholders warra jedhaman political parties haa ta'u ka irratti yaada deebii nuu kenne hin jiru yeroon isaas gabaabaadha darbeera jennee waan komannu hin qabnu. Gaafii gara dhumaa tariitii gamtaa kana osoo hin ta'in adda bilisummaa Oromoo ilaallatu. Isiniif kaasuun barbaada kadhuma obbo Daawud. Tibba kana muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmed ibsa kennan irratti qaamni siyaasaa kamiyyuu bakka lama dhaabbachuun hin danda'amu kan jedhu kaasaatiin hin turan. Isa kana ammoo namoonni gaafa kaasan keessaa'uu adda bilisummaa Oromoof kaasu. Adda bilisummaa Oromoo garee waraanaallee qaba.
VOA afaan oromoo naayil saatiif meetirbaandii irra caqasuu jirtan. Akka gabaasa biiroo fayyaa godina horroo guduruu wallaggaatti namni milkeeta vaayirasii koronaa irratti arganii fi namnis waliin jiru 36 kophaatti baasaniitiin qorannoo isaaniillee naqamteetti arganiitiin qorachuu jiranii jedha itti gaafatamaan biiroo tana obbo Nagara Fayyisaa. Naakor Malkaan nu erge. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 dargaggoon Finfinnee irraa gara godina horroo guduruu wallaggaatti imalaa ture waan mudate jedhe akkasitti dubbata. Guyyaa sanbataa xiqqaa ture nu Finfinnee irraa gara aanaa Amuruu deemaa turre. Konkolaataan nuti irra turre suni nu dhaabanii booddee naannessanii gara naannoo ganda Kaarraa jedhamtu nu geessanii haratoo. Maalidha inni gaafanneenaan walii sabsi nutti himuu hin dandeenye jira. Gaafa lallu mana yaalaa irraa namoonni yaallii taasisanii baay'ees jiru. Kana booddee nu maal ta'uuf seenee sakatta'umsa jalqaban safartuu qaama ho'iinsaa adda keenyatti qabanii nu safaranii gadhiisan. Konkolaataa isaa duubaa keessa namni shakkamu jira. Nama shakkamu sanas arganii ta'ee walii isaas hin beeknu makiinaa sana walumatti akka jirutti fuudhanii seensisan. Odeeffannoo ergasii kan nageenye bakka turtii geessan. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduruu wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa dheengadda jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 1 bara 2012 eeruu imaltoota irraa nu qaqqabe jedhaniin waan adda baasne jedhan akkasitti ibsu. Imaltoota magaalaa Finfinnee irraa gara godina horroo guduruu wallaggaatti imalantu ture. Buufata konkolaataa Akkoorraatii gaafa isaan gara Shaambuutti ba'anii imalaa tokkotu isaan keessa ture. Imalaan sun jiraataa Kombolchaa Walloo keessadha. Ala ba'eeti bilbilata. Maal jedhee bilbila anaan na dhukkubeeraa, inna qufaasisaa, hafuura koo na kutaa, inna daffisiisa wanta ta'eeti. Gara Shaambuutti deebi'eenii dhukkubsadhaa kan jedhu maatiif toroonni bilbilatu. Imaltoonni biraa dhaga'anii. Imaltoonni dhaga'anii sun immoo daareetti 952 giddu galeessaa kenna. Giddu galeessi eeruu kana argatee achi as yaa'u koree raappiid rispoonsi tiimii yookiin koree warra ariitiitiin dhimma kana bira ga'anii uummata keessaa sakamtoota funaananii bilbilanii isaan naquunnamanii. Kanaaf amma akkuma dhageenyeetiin achi baanee inni fayyaa godina qabaddeen dhaqee konkolaattota Finfinnee irraatii gara magaalaa Shaambuu seenanii hundumaa sakatta'insa gaggeessine. Konkolaataan magaalaa Shaambuu dhufu tokko kan Amuruu deemus jira. Konkolaataa 5 ta'u kan nuyi dhaabbachiifne walumaa gala jechaadha. Isaan sakattaanee nama eeruu nuu laatan sanas arganne. Amma dhimmi kun dhimma uummataati waan ta'eef imaltoonni keessa jiran sun gara uummataatti dabalamanii uummata faaluurra maatii isaaniis faaluurraa dhimmi kun haa qulqullaa'u jennee dheengaddu magaalaa kan kutaa tursiisanii yaaluu sana kan nu gashine. Konkolaachistoota namicha sana faana walumaa gala nama 37 ta'u. Nama sana histirii yookiin seenaa isaa diteel fudhannee jirra. Walitti dhufeenya namoota dhibee kanaan faalamanii faana walumaa gala hin qabu. Saamunni gara giddugala qorannoo koronaa Naqamteetti argamu hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ergamee bu'aan qorannoo eegamaa jiraachuu himu itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduruu wallaggaa obbo Nagaraa Fayyisaa. Namni kun negatiiviidha jennee amma afaan guunnee dubbannuutti namoonni sun iddoo sana nu turanii erga riizaaltiin sirriitti koonfirmi ta'eefi gara maatii isaaniitti ta'ee gara hawaasaatti akka isaan dabalamanii kan iddoo sana fudhachiifne jechaadha. Yommuu rakkoon kun jiraate amma torban lamaanitti achuma Wallaggaa Yuunivarsiitii kaampaasii Shaampuu keessa turanii namoonni poozitiif ta'anis immoo gara tiriitimenti sentariitti leenjii ta'anii yaalii barbaachisaa ta'an akka isaan argatanii jechaadha. Odeeffannoo sobaa kan uummata jeequ namni kallattii adda addaatiin waliif kennuun dabarsanii qaama biraatti odeeffannoo sobaatiin wal gurgaa jechuunis hin barbaachisu. Shakkii dhugaa taanaan garuu namumti sun ofiisaa of saaxiluu qabaadha. Maqaan isaan ho'a taanaan, hafuura takkuta taanaan, isa qufaasisa taanaan, tuttuqqaa namoota dhibee kanaatiin qabamanii qaba taanaan dhimmoota kana yoo qabaate ofuma isaa of saaxilee rakkoon kun jira kan jedhu ogeessa fayyaatti ofuma isaatu ayisoleet of godhe gaariidha jechuun barbaadama asirraa. Weerara vaayirasii koronaa dursanii ofirraa ittisuu ilaalchisee akkuma godina horroo guduruu wallaggaatti of eeggannaan jiru akka yeroo jalqabaa sana miti jedhu obbo Nagaraa Fayyisaa dagannoo uumame kanarraa akka hawaasni of eeggatus dhaamanii jiru. Namaaf aweernasii kennuun akkuma jirutti ta'ee garuu namni xiqqeessee ilaalaa gosa ogeessi fayyaa gosa hojii oolchuu irratti ammallee laatiin jira. Radeebine amma kana riivaayitalaayis goonee yeroo muddamaa kana akkaataan itti hojiirra oolu. Uummanni kallattii muubii argateetiin muubii sana akkaataan itti hojiirra oolchu koree taasifootii sadarkaa godinaa afaan amaarii taasifneeti jirra. Dhimma sana amma hojii jalqabnee jirra jechaadha. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Vaayirasiin koronaa dhukkuba qorsi hin qabne lafaaf nama hin qatullee hin qabne addunyaan ammatti qorsitti hin qabne addunyaa keessa nama miliyoona 4 caalaa irratti vaayirasii kan argan waan ogeeyyotii isaniin jedhan caqasaa. VOA afaan oromoo caqasuu jirtan. VOA ni dhaabata televezyiinii reediyoo fi intarneetii irratti waan addunyaan keessa oolte bulte afaan 45 caalaan itti VOA waraana addunyaa lammeessoo irra jalqaban ammallee afaan oromoo waliin afaan 45 caalaan oolummaaf bulte addunyaa biyyatti himte bulchiinsi pirezidaanti Tiraampii fi bulchiinsi VOA dhiyoo tana dubbiin wal qoqqooluu jiran maanta maan ta'e bulchiinsi VOA
nu dhugaa akkuma isiin jirtuun irrallee gorsinu himnaa jedhe bulchiinsi pireezidaantii Tiraamp kan irratti maan jedhe tujubeen nutti. Murtii cimaa ta'e kan murteessu hooggana olaanaa oduuwwan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif oduuwwan dhokatan ifa baasuun barbaachisaadha. Haleellaa fulbaana 11 kan lammiiwwan Ameerikaa 2977 galaafatee hedduu madeesse guyyoota 10 booda michuutti dhiyoo kan Osamaa Billaadiin kan ta'e kan Afgaanistaan keessa dhokatee ture. Ullaa Omar raadiyoo sagalee Ameerikaa tajaajila paashtoof wajjin gaaffiif deebii geggeessuuf gaafate. Kan yeroo sana yeroof daayireektara raadiyoo sagalee Ameerikaa turan Mirna Whitworth gaazexeessonni lama hoogganaa Talibaan hubachuuf rakkisaa ta'e kana haleellaa fulbaana 11 Afgaanistaan keessa taa'ee akka inni qindeessuuf Bin Laadiniif nama dahata kenne bilbilaan gaaffiif deebii akka geggeessan ramadanii turan. Garuu ennaadhuma san aangawoonni bulchiinsa Bush raadiyoon sagalee Ameerikaa oduu kana hojjechuuf qophaa'aa jiraachuu hubate. Whitworth ministirii haajaa alaa Ameerikaa biraa bilbilamee fi yoo gaaffiif deebii Omar kana qilleensarra oolchite kun of wareeguu siyaasaati ergaa jedhu argatan. Bulchiinsi Bush mirga dhaabii raadiyoo sagalee Ameerikaa oduu madaalawaa qabu dabarsuuf qabu utuma kabajeefiyyuu aangawoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa waan diina jajjabeessu jedhanii yaadan akka inni hojjetu barbaadan jechuudhaan kan yeroo sana dubbiimaa ministirii haajaa alaa turan Richard Boucher gaaffiif deebii dhiyeenya geggeessan irratti dubbatanii jiran. Raadiyoon sagalee Ameerikaa dhaabbata sabaa himaa hedduu kan mootummaan deeggaramu yoo ta'u torbanitti afaanota 40 oliin uummata miliyoona 200 miliyoona 80 dhaqqaba. Seenaa galmeeffame kan ennaa waraana addunyaa lammaffaa kan qabu dhaabbati kun koongiresii biraas oduu haqaaf madaala isaa eege akka dabarsuuf eeyyama qaba. Haa ta'u malee kurna hedduuf muddamni Waayit Haawusiif raadiyoo sagalee Ameerikaa gidduu waanuma baratame. Sababiin isaas irra hedduu bifa addaa kan qabu hanga tokko to'annoo qaama alaarraa walaba kan ta'e dhaabi kun yeroo hedduu oduu cimaa kan dabarsu dhaabbata oduu walakkeessa biirokraasii bal'aa kan mootummaa federaalaa gidduu jiru. Baatii darbe pireezidaanti Doonaald Tiraamp hoogganoota isaan dura turanitti makamuudhaan gabaasaawwan oduu raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqanii garuu haala cimaadhaan ture. Raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa waan dhiyaatu yoo dhageessan jibbisiisaa biyya keenyaaf waan jibbisiisaadha jechuudhaan Tiraamp innaa eebla 15 Roos Gaardan keessatti dhimma koronaa laalchisee ibsa kennan dubbatan. Himannaan Tiraamp dhiyeessan bifa lama qaba. Inni jalqabaa raadiyoon sagalee Ameerikaa galmee chaayinaa falmisiisaa ta'e kan mootummaan biyyattii daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ilaalchisee fayyadame kan dhaabbati oduu hedduun falmii irratti dhiyeessanii. Inni lammataa immoo pireezidaantichi hoogganaa haaraa kan sabaa himaa addunyaa Yuunaayitid Isteets kan VOA'n jalatti argamu to'atu moggaasuu dhabuu isaaniitti mufachuu isaaniiti. Waggaa lamaa oliif moggaasuu hoogganaa kanaaf Deemokiraatonni sanatii keessa jiran gufuunatti ta'anii jedhan. Tiraamp kana dura sabaa himaalee mootummaa kanneen safuu yookaan qajeelfama ofii isaaniif kan deeggartoota isaanii hin deeggarre to'achuu dhabuu isaaniitti mufachuu dubbatanii turan. Baatii sadaasa darbee Tiraamp akka jedhanitti faallaa dhaabolii oduu kijibaaf haqa hin taane dabarsan kan akka CNN dhaabbachuudhaan biyyi kun hagam gaarii akka taate addunyaatti kan himan caasaaleen oduu mootummaan geggeeffaman akka uumaman yaada dhiyeessanii turan. Haa ta'u malee akkuma gaaffiif deebii Mullaa Omar waliin geggeessameef fakkeenyota kabirootu qabanii Tiraamp pireezidaantii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa qeeqisa jalqabaa miti. Dhaabbati sabaa himaa kun Waayit Haawusiin ramadamuyyuu qabiyyeen oduu gaazexeessummaa isaa akka seerri jedhutti madaala isaa eeguu qaba. Kan pireezidaanti Tiraamp televiziyoonaa irratti dhiyaachuun qeeqan yookaan barruu Waayit Haawus irratti jalqaba baatii kanaa raadiyoon sagalee Ameerikaa olola chaayinaan weerara vaayirasii koronaa laalchisuun galmee itti fayyadamte ol kaasee afarse jechuun mannaa addaa dhiyeesse raadiyoon sagalee Ameerikaa immoo deebii akka ittiin kennine Waayit Haawusiif ministiriin dantaa alaa tolen jedhin hafan. Daayirektarittiin raadiyoo sagalee Ameerikaa Ammaandaa Baneet himannaa kana fudhatama dhabsiisuudhaan VOA'n gabaasa madaala isaa eege kan dhugaarratti hundaa'e dabarsuuf tattaafata malee ergaa eenyuyyuu ol kaasee hin afarsinee jedhan. Dhugumatti VOA'n odeeffannoo dogoggoraa kan mootummaan chaayinaa kenne yeroo 20 ta'u saaxiluusaa koreen oduu gabaastotaa kan Freedom of the Press jedhamu beeksisee jira. Imaammata raadiyoo sagalee Ameerikaa hagas kan qaama kamiifuu hin baabsine hin turre.
erga dhaabbatichi bara 1942 keessa oduu madaalasaa eegeen olola naaziitti duuluuf hundeeffame qabee kurnaawwan jalqabaaf gabaasaaleen raadiyoo sagalee Ameerikaa aangoota mootummaan mirkanuu argatee jira. Innaa bara bulchiinsa Kennedy yeroo lola qabbanaaf waraanni niwukileeraa jalqabuuf itti dhiyaatee ture akkasumas muddamni cimaan tokkummaa Sooviyeet Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaa gidduutti uumamee ture bara 1962 raadiyoon sagalee Ameerikaa mootummaadhaan to'atamaa ture jechuudhaan Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaa gama kibbaa mana barnootaa gaazexeessummaa Annberg akkasumas kitaaba waraana qabbanaaf dhaabolee odeeffannoo Yuunaayitid Isteets jedhu barreessan Nicholas Cole dubbataniiru. Dhaabbata odeeffannoo Yuunaayitid Isteets to'aturraa aangawaa bulchiinsaatu raadiyoo sagalee Ameerikaatti ergama ture jedhan Cole. Barreeffama gabaasaalee maraas isaantu raggaasisa ture. Akkaataan hojii sunis ennaa kachachala malaammaltummaa Watergate kan pirezidaant Riichaard Niiksaniin bara 1974 aangoo akka gadhiisan taasise sana laaffataa godhe. Cole akka jedhanitti gaazexeessonni raadiyoo sagalee Ameerikaa kanneen balleessaa pirezidaantichaa ilaalchisee qorannaa geggeeffameef gabaasi bal'aan haa dhiyaatu jedhan dhaaba odeeffannoo Yuunaayitid Isteets kanneen oduu gaggaariin itti dabalaa akka dhiyaatu barbaadan biraa mormiin irratti dhiyaate. Gaazexeessonni sun kachachalli malaammaltummaa Watergate yoo qilleensarra oole ciminni Ameerikaa pirezidaantiin ishee gonkumaa dogoggora hin hojjetu isa jedhu irratti hirkata utuu hin taane garuu koongiresiinsaa adeemsa keessa dogoggora uumame sirreessuuf dandeettii qabaachuusaa mul'isuu barbaadanii turan jedhan Cole. Dhumarrattis yaada ennaa oduun waa'ee pirezidaantii gaarii hin ta'in ba'u inni gaarii ta'es akka gabaasamu irratti walii galame. Kun immoo jedhan Cole tamsaasa gabaasaalee bitaa namatti galchutti geesse. Akka isaan itti gabaasan oduu har'a darbu keessatti pirezidaantiin nama badii dalage waliin waliigaltee akka hin qabneef akka hin himatamne yoo jedhu ittaanee immoo Mr. Nixon ijoolleedhaaf Washington DC keessatti mana barnootaa haaraa banan ka jedhu gabaasuudha jedhan. Bara 1976 keessa koongiresiif hoogganoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaggeeffatoota biyyootii alaa jiraniif dhaabi kun oduu madaalasaa eege dabarsuusaa mirkaneessuuf eeyyama gulaalaa imaammataa ifaa ta'e akka barbaachisu murteessan. Koongiresiin qajeelfama kan VOA'n oduu sirrii ta'e kan qabiyyeensaa hawaasa Ameerikaa bakka bu'uuf imaammata Yuunaayitid Isteets ilaalchisee ibsa ifaa ta'e kennu maxxansuu akka qabu wuxneesse. Qajeelfamni raadiyoo sagalee Ameerikaa sunis dantaaleen Yuunaayitid Isteets kan yeroo dheeraa uummata addunyaaf kallattiidhaan gama raadiyoon quunnamuun tajaajiluudha. Gabaasi isaa bu'a qabeessa ta'uusaaf qalbiif kabajaa dhaggeeffatootaa hawwachuu qaba. Kanaaf qajeelfamoonni kun kan tamsaasawwan raadiyoon sagalee Ameerikaa ittiin geggeeffamanii. Tokkoffaa raadiyoon sagalee Ameerikaa yeroo mara utuu walirraa hin kutin madda oduu amanamaa madaalasaa eege ta'uun tajaajila. Gabaasaaleen VOA sirrii kan haqaaf gadi fageenya qabu. Lammaffaa VOA'n Ameerikaa bakka bu'aa qaama gartokkee hawaasa Ameerikaa utuu hin taane guutummaa yaada waaltaaleef hawaasa Ameerikaa calaqqisa. Sadaffaa VOA'n imaammatawwan Yuunaayitid Isteets mul'inaaf sirrii ta'e beeksisa. Imaammata kana ilaalchisee marii itti gaafatamummaa qabuuf madaalasaa eege dhiyeessa. Dhaggeeffatoota keenya ibsa kana kutaa lammataa boritti deebina. Taardhatanum taboriitii walti dacha'an naga jenne nage soraa lafeet sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በናይል ሳት